Inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko diiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuu. Ashama harka fuudhii hordoftoota Fuad Show jalatti argamtanu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamila keenya jechuudha. Nooruu anaa dhufuu jechuun barbaada. Dursarratti eeyyeen anillee dhufeen jira. Arrammoo waan haaraa qabadee dhufeera. Waan ajaa'ibaa jechuudha. Kaameraa keenya akkuma beektanu bakka hundatti to'annoo isaa eegaluu hundi keessan waan gurraa qabdan natti fakkaata waan ta'eef kaameraan koo paartii 3 hammas to'atee jira. Eeyyeen warri haaraa dhuftan subscribe godhadhaa. Warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffattan laayikii tuqaa. Hamma tuqaa hamma tu sillaalu tuqaa tuqtanii tuqtaniitu akkasii jechuudha. Itti jechuun gaariidha jechuudha. Eeyyeen warri haaraa dhuftan egaa maatii keenya ta'a subscribe godhachuudhaan nu waliin bashannana gaarii jechuun barbaada. Nooruu anaa dhufu jedha obboleessi keessan. Egaa har'a paartii 3 eessaa to'ate kaameraan Nayimaar Fuad kan jettanu kaameraan keenya kunooti jechuudha kan na biratti argitan kana jechuudha kan Kairootti paartii 3 kaleessa to'ate jechuudha. Eeyyeni Fatiyaa Mujaahid akkuma beekamu eengedda gaasheen keenya ulfeessuun wama beekamudha jechuudha. Ulfajjaa afurii mucaan eengedda nuti osoo inni hin lubbuusaa baraarra waan jedhuudhaaf kan kurrifataa ture galaafachuun jira kaameraamaaniin koo qabatee dhufee jira jechuudha. Bal'ina oduutii fi laayikii tuqa warri haaraan sabiskaraayib godhata bal'ina isaa waliin na waliin akka turtanuun barbaada jechuudha. Viidiyoodhuma hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Taarikii waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Eeyyeen akkuma beekamu. Mee dursarratti haala kamiin akka ajjeefame haala kamiin akka mucaan ji'a afurii Fatiyaa keessaa galaafatame isiniifan hima amma dhumaatti dhaggeeffadha jechuun barbaada. Eeyyeen mee awwala gaashee keenya ilaallee deebina. Gaashee yeroon jedhu egaa artist beekamaa fi jaallatamaa kabajamaa akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabatee jiru Kairoo keessa deemanii ijoollee ulfeessuudhaan kan tokkoffaa bahan jechuudha. Obbo Isaaq Zeenuu Nooruu anaa dhufu jechuun barbaada. Eeyyeen dhufaniiru kunoo. Mee xiqqoo tokko egaa artistiin kuni qaayidaa isaanii ulfeessanii kaanii bilookii akka godhanu kaameraamaaniin goolee natti beera. Yee obbo Isaaq mataan keessan yoom biqile jechuun miidiyaarraa akka deemaa jirudha jechuudha. Mataan obbo Isaaqii biqileera waan jedhu miidiyaalee adda addaa miidiyaaleen CNN dubbitaa jira. Miidiyaan addunyaa kun gabaasaa jiru. Mataan keessanis immoo akka biqilee jechuudha. Wayinii roonii taatanii jechuun dhaga'e wayinii roonii jechuun taphataa beekamaa roonii jechuudha. Mataan isaa kan akkas ture foorjidii artifishaalii dhaabsifachuudhaan birrii miiliyoona doolaara miiliyoona meeqa kaffaleetu jechuudha kan inni mataa isaa dhaabsifate. Egaa obbo Isaaq keenyas egaa artistii beekamaan akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabanus mataa isaanii kana birrii doolaara Ameerikaa birrii miiliyoona meeqa kaffaluudhaan egaa mataa isaanii dhaabsifataniiru jechuun kaameraamaaniin keenya qabateera jechuudha. Mee mataa keessan akkamitti bareeffame mee abbutaan yaaddo as buutime maali haala kanatti dhaabsifachuun kee eessatti garuu Kanaadaadhaa ka biyya kamitti deemte garuu moo Kairoodhuma keessatti dhaabamuu jammale egaa gaasheen keenya kuni dhaggeeffadhaa gaasheen keenya kun jechuudha mataa kana dhaabsifachuudhaaf maal jedhas beektu birrii miiliyoona meeqa akka kaffalanidha jechuudha kan nuti kaameraamaaniin keenya nutti fide jechuudha. Garuu namni yeroo dulloomu obboleessa koo ansiin gorsamti namni gaafa dulloome ijoollummaatti deebi'aatu deema akkuma kee kana jechuudha. Maaliif ati jaarsumtee molofte kanaafuu rabbitti gifii hin dalagin. Kun rabbii jechuudha hojii rabbii keessan galin jechuudha. Kanaafuu dandeettii akkanaa hin qabdu garuu maali ati qeerroo ta'uu barbaadde moo akkam? Egaa shamarran inni deemee ulfeessus Kairoo keessaa namni ija qabu Fatiyaa Mujaahid qofa. Sirriitti isinitti himaa jechuudha. Ijoollee isaan deemanii hojjetanii ka'anii biloo kanu sirriitti osoo maqaa jiraa isiniif dha'ee
nattaafu kan shan ta'ee dhufu jedhee yaceen nattaafu kan shan ta'ee dhufu jedhee gaashiin keenya kun amma ergasii kaawwan akkanaan beekanu miti. Eeyyan Fatiyaa keessa haala kamiin galaafatame mucaan ji'a afurii haala kamiin lubbuunsaa baafame waan jedhuu fi mee bal'ina isaa isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Eeyyeni kanaafu bal'ina isaa kan isin dhageessisu ta'a jechuudha. Egaa Fatiyaa Mujaahidii akkuma beekamu jaalatamtuu fi kabajamtuu Fatiyaa Mujaahidii duriyyummaa adda addaa waan akkasiin qabdu. Cubbuun maal godha? Dhugaa Rabbiin isinitti hima jechuudha. Amma garuu namtichi kun dogoggorseera Fatiyaa kana. Dogoggorsee ulfeesseera. Engadda mana duwwaa keessatti gatamuu si viidiyoo kan irratti dubbataa akkan ture isinii himeera jechuudha. Egaa Fatiyaan gaasheen obbo gaasheen jechuudha birrii miiliyoona doolaara Ameerikaa birrii miiliyoona 2 kaffaluudhaan miiliyoona 2 jechuun birrii biyya Kaayiroo 2,000 jechuudha. Birrii 2,000 kennee Fatiyaa keessaa mucaa ji'a 4 galaafachuun isaanii ragaan kaameeraa keenyarraa arganne kunoo asitti argama jechuudha. Eeyyani Fatiyaan keenyas immoo kunoo hamma mucaan galaafatamee jira. Egaa Rabbiin lubbuusaa hamaaru jenna. Rabbiin ka hojii keessan immoo warra Fatiyaan osoo isiin ilmoo koo hin baasu ilmoo koo hin baasu ilmoo koo nan guddifadha osoo isin jettu jechuudha. Itti roorrisanii jechuudha. Roorrisanii jechuudha. Mucaa duraa ajjeesaniiru. Birrii 2,000 biyya sanaa obbo Isaaq Zainuuti kaffalanii jechuudha. Artistii beekamaatu kaffalan jechuudha. Birrii 2,000 kaffaluudhaan mucaa kana ajjeesaniiru jechuudha. Kanaafuu lubbuu isaatii fi kan itti gaafatamu isaanuma jechuudha. Maaliif akiraattiin gaafatamtu jechuudha. Akiraattiin gaafatamtu duniyaa irratti siif kaffalamaa jira waan ta'eef jechuudha. Maaliif gaasheen keenya kuni duniyaa irratti kaffalamaa raafi jechuudha. Waan tokko waan kana godhu. Gaddeebi'anii dubartii talkaashaa namni qubaan hin qabne gaddeebi'anii hojjechuu wajjin ceesuu wajjin maal jechuu jechuun kan isaa qiyyaa tokkodha waan ta'eef jechuudha. Namni kabajamaan dubartii kabajamtuu tokko wajjin jiraataadha kan nuti beeknu. Salphini kan caala jira hin jiru. Egaa Fatiyaan kun haala kanaa mucaa ishee dhabdee jirti jechuudha. Wallaahi dhugaadha jechuudha. Yeroon akkanasiin jedhu waan cubbuu wayii dubbattu isheen wallaahi ajjeefameera mucaan deengada. Fatiyaan dhukkubarraa akka turte argitan jettu sun. Mucaa baasisuudhaa fi mana keessa jirti jechuudha. Mana keessa taa'aa jirti har'a hamma tureera jechuudha erga mana keessa teessee Fatiyaan. Egaa akkuma itti aanuuni intalli garuu mucaa siin jaallatti namni haa ilma ofii jibbuun jiru. Garuu gurbaan kuni kunoo jammareera maasiyaa akkanaa jechuudha. Kaayiroo keen biyya salphinaati jechuudha. Biyya salphinaa biyya badduu Rabbiin isin hin geessin. Rabbiin xalaata koo geessee Kaayiroo hin galchin. Wallaahi billaahi andu'aayin isiniif kadha ijoollee koo. Rabbiin biyya Kaayiroo isin hin geessin. Bakka biyya salphinaati wallaahi laala. Biyya ummata Rabbiin hin sodaanne biyya harki harka nyaatu. Hiriyaan kee ati jaalattee wajjin uffata ofirraa baaftee kennuuf ummata deebi'ee isin nyaatu. Kanaafuu Rabbiin xalaata koo Kaayiroodhaan hin gahe. Ilaalaa kun jechuudha. Osoo torbiin gahin gurbaan dheengadda'an hin galaafatamu mucaan kun hin galaafatamu kan jedhe kun fataan kunoo galaafatan. Salaamu alaikum. Argaa hojii jira. Kan dheengadee walitti qollofame argaa jirtu eessatti Kaayiroo keessatti. Laa qiyaamaan gaafa gadi caccabu Kaayiroo keessaa gad caccaba gaafa jedhu soba seetanii jechuudha. Kanaafuu gaasheen kuni utuma addunyaa irra jiran salphataniiru waan ta'eef kunoo ala mucaa ajjeesaniiru. Gaafatiyaa keenya ammallee kun dhukkuba lama dhukkubsataa jirti jechuudha Fatiyaan akkuma isin beektan jechuudha. Dhukkuba lama dhukkubsataa jirti Fatiyaan wallaahi. Dhukkubni tokko isa mucaa ajjeefame jechuudha. Inni lammataan immoo haadha duraa dhukkubeennaan gadda keessa akka jirtu Fatiyaan ni beektu hundi keessan gurraa qabdu natti fakkaate jechuudha. Haadha sii kanallee warri gargaarsaaf bira dhaabbataan wallaahi ulfaadhaan isin jedha. Maaliif nuti akka Fatiyaaf osoo hin taane akka namaaf osoo hin taane akka ofiif jecha waliif birmanna waan ta'eef isinillee birmachuu fi keessaniif gara biyya akka isin galtuuf gargaarsa adda addaa kan godhaa jirtan ulfaadhaa jechuun barbaade. Anillee gara kiyyaan amma hin danda'u naan godha jechuudha. Maaliif yoo guyyaa tokko waan dhuftee naan kaarucuu እንደዚህ nasabe bo an jaran nan kallada ko wala seetu kanaafu Fatiyaan gara biyya akka dhufuudhaa fi gargaarsi godhamaaru fi indi keessan gurraa qabdu garuu gargaaraa ijoollee hojii si ilaalinaa sin wallahi gaazii
kana warri gargaraatan illee ulfaadhaa jechuun barbaada. Rabbiin bakka isiniif habuusu jabaadhaa. Maaliif rakkoon gaafa isin raga'u anarras gahaa ture waan ta'eef rakkoon nama hundarra ga'uu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Hin beekamu yeroo inni dhufee rakkoon si mudatu hin beekamu jechuudha. Kuma kolfana kuma taphatan kanatti nafamu waan ta'eef. Eejjen daawwattoota keenya har'a kana qabannee isiniif dhufee jira. Kaameraamaanii keenyaan hanga paartii fooliidhaan walitti deebinutti hundi keessanuu oolmaa gaarii jechuun barbaada. Like godhaatii. Bye bye. Inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko diiga balleessee baduu fiiga. Inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko ni gaya ijoollee. Kana yaada yeelana eessaan rafee bula. Kan nu dhibotoo jiru maal isheen wal dhibani maal isheen wal qoodani waliif yaadoo ta'u.